Namichi kun Gucci Mane jedhama. Dhalataa Ameerikaa fi raapparaadha. Jaalallee isaa kun immoo Kooshaay Kaawurii jedhamti. Bara 2013 manni murtii hidhaa waggaa 3 fi ji'a 3 itti murteesse. Inni maallaqa baankii qabu hunda doolaara miliyoona 3 jaalallee isaatti kennee mana hidhaa seene. Hiriyoonnii fi maatiin isaa akkamitti maallaqa kana hunda amantee jaalallee keetii kennite isin hoogaa ila hin godhanne jedhanii qeeqaa turan. Inni garuu jecha nama maraa diduudhaan jaalallee isaa amanee itti kenne. Yeroo inni hidhaarraa bahu maallaqa sana dachaa 3 taasiftee doolaara miliyoona 9 taasiftee isa eeyite. Mana jireenyaa qaalii doolaara miliyoona 2 bittee isa eeyite. Bara 2017 gaa'ela guddaa ta'e wal fuudhanii amma ijoollee dhiiraa fi dubaraa 2 qabu. Dubartii jechuun kan akkanaati. Gochi Gucci Mane kun jechoota chaayinotaa tokko na yaadachiise. Hojjetaa hin amanne hin qaxarin qaxarraan garuu amani jedhan chaayinoonni. Innis kanuma raawwatee natti fakkaata. Yeroo ammaa kana isheen dhaabbata guddaa kosmootiksii fi miidhagina Torii Buutii jedhamu biyya Ameerikaa keessaa qabdi. Seenaan kun natti tollaaniin isiniif qoode yoo isinitti tole filoo sabskraabii na godhaan isin jaa.